labattin dumne labeen dugte malee laban dumne injifannoon tun takka kana kaayataniif lammaffaa na dhageessanii wal dhageenyaami lammaffaa Oromoon gaafa durillee kan cabe biyya bareedduu tana kaarkaa saamame dhugaa dhabeetii miti onnee dhabeetii miti wal wallaalchisaniit adda addaan hiraniit baddalagaa boodaniit gosa gosa baasaniit amantiin addaan hiraniit koba kobatti cabsan jechuun wiitaa beeytanii wiitaa jiraa baddaa kan wiitaan takka kobatti hin cabtiimi yoo na doogoote yoo cabti wanni nu moonneef beerro waan biraan seenaa ministirri biraan jiru wanni taankii abbaa isaa hayyee sukkara afaan hin nayne biyya baafne boondaa wiitaa ta'uu dillee tuurat kana geessumi way wiitaa taana tuuraa taanaami harrallee hambaan abbaa isaa hayyee warri sharrii fi shirii isaanirraa dhaale harrallee barbaadaan godhuu barbaada. Kana geessu warri sharrii shirrii barate wiitatti nu deebisuu barbaada. Tuuraa keenya ni diigee wiitaa nu godhee akka kaleetitti nu gurgurachuu barbaada. Asii dhageessu kalee gaafa qabsoofnu waa Wallagga jenne Hararge way jenne Shawaa way jenne Ilbaabor way jenne Booran way jenne Oromoo jenne falmanne miti har'a garuu warri sharrii barate warra shirrii isiirii mallasarra dhaale warri sharrii warri ideoloojii milikii fi sharrii mallasaatiin socho'uu barbaadu maal godhuu barbaadan beektu Wallaggatti lola labsaa Arsii faarsuu barbaada intaati Wallagga fitaa Harargee faarsuun intaati Gujii ilmaan ayyaa fitaa Booraa faarsuun intaati ilma jaalatan furrii wajjiini malee